Hayyee akkam jirtu? Ooltanii bultanii, baga nagaan ooltanii, baga nagaan bultanii, hayyee ammallee jiraadha. Har'a mata dureen qabadhee jiru waa'ee mata dhukkubbiidha. Mata dhukkubbii maaltu fidaa? Mata dhukkubbiin gosoota meeqa jira? Furmaanni isaanii maadha kan jedhu waliin ilaalla. Barnoota baay'ee fayyadudha. Mi'aan gadmaatti na waliin tura. Chaanalii kanaaf kan haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Asumaan gara mata duree kutti seena. Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate hawaasni parsantaa 50 ta'u mata dhukkubbiin ni qabama yookaan ni mudata. Waggaatti al tokko yookaan al lama namoota lama keessa nam tokko mata dhukkubbii ni qabaata jechuudha. Namni hundi immoo bara jireenya isaa keessatti al takka yoo xiqqaate mata dhukkubbiin godhatiin hafu. Kun egaa dhibee baay'inaan argamudha jechuudha hawaasa keessa. Gosoota dhukkubbii mataa yoo ilaalle dhukkubbiin mataa piraayimeri heedekii fi sekondarii heedekii jedhamanii beekamu. Piraayimeri heedekii kan jennu inni kuni dhibee biraa osoo hin godhatiin mata dhukkubbii qofa yoo qabaannedha. Dhukkuba biraa waliin osoo waliin qabatiin ofuma isaatti of danda'ee yoo mataan nama dhukkubee piraayimeri heedekii jedhama. Sekondarii heedekii kan jedhamu immoo inni kun immoo dhibee biraa wajjin kan wal qabatudha. Dhibeen biraa qaama keenya keessa jiruun yookaan dhukkuba biraan wal qabatee kan nu dhukkubudha. Fakkeenyaaf nam tokko dhibee busaa'oo qabatee, dhibee taayifoodii qabatee ho'ina qaamaa, fedhii nyaataa dhabuu, mata dhukkubbiin kan jirudha. Kun sekondarii heedekii jedhama. Mata dhukkubbiin kun yeroo kana mallattoodha malee ofiisaa dhibee miti jechuudha. Furmaanni isaas inni sekondarii heedekii jedhamu kuni furmaanni isaas wanta dhibee kana fide qoratanii yoo busaa ta'e busaa, yoo taayifoodii ta'e taayifoodii, dhibee kamiyyuu haa ta'u furmaanni isaa dhibee sana adda baasanii yaaluudha. Kanaaf egaa yeroo hedduu kan nuti heedekii jennu mataa dhukkubbii jennu isa piraayimeri heedekii jedhamu kanadha. Ofuma isaa of danda'ee osoo dhibee fayyaa biraan qabaatiin mataa dhukkubbii kan namatti fidu. Kanaaf egaa amma kan nuti ilaallu isa waa'ee piraayimeri heedekii jedhamudha jechuudha. Inni sekondarii heedekii jedhamu kun dhibee biraatti kan fide waan ta'eef mallattoodha malee ofii dhibee miti. Dhibee sanarratti xiyyeeffachuutu baay'ee barbaachisa jechuudha. Akkuma nama jedhee mata dhukkubbii jennee kan nuti hawaasa keessatti beeknu mata dhukkubbii isaa piraayimeri heedekii jedhamudha. Ofuma isaa of danda'ee mataa nama dhukkubsu malee isa dhibee fayyaa biraa wajjin waliin qabannedha. Inni kun egaa gosoota hedduu jiru. Piraayimeri heedekii kan jedhamu kun gosoota hedduu jiru. Isaan keessaa kan jalqabaa teenshin heedekii jedhama. Teenshin heedekii kan jedhamu kun inni kun egaa dhukkubbii mataa kan guutummaa mataa keenyaa dhukkubu, kan fo'ee hin dhukkubne guutummaa mataa kan dhukkubuu fi dhukkubbiin isaa salphaa ta'ee yeroo baay'ee hojii keenya guyyaa guyyaa irratti kan dhiibbaa nu uumnedha. Kan nun dhorknedha jechuudha. Ka'umsi isaa yeroo baay'ee muddamuu, hirriba dhabuu, dheebochuu, beela'uu fi kan kana fakkaatan wajjin wal qabata. Furmaanni teenshin heedekii jedhamu kun akkuma nama jedhe mataa dhukkubbii kun guutummaa mataa involve godha. Furmaanni isaa hirriba gahaa rafuu, sosochii qaamaa taasisuu fi aarii, dhiphina sammuu yookaan bututuu sammuu, dadhabbii kan kana fakkaatan irraa of ittisuudha yookaan furmaata barbaadudha. Akkasumas yeroo wanti kun nu mudate dawaa dhukkubbii mataa hir'isan kanneen akka ibuuproofeen, aseetaaminoofiin kan kana fakkaatan, parastaamool kan jedhaman fudhachuudhaan yeroo hedduu dafee nama dhiisa kana yoo fudhanne. Ji'a tokko keessatti guyyaa 15 oliif kan nama dhukkubu yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuu barbaachisa. Kuni namarra tureera waan ta'eef xinnoo atiipikaala waan ta'eef walakkaa ji'a wanta dhukkubbii kanaan hubamneera taanaan ogeessa fayyaa mariisuu qabna jechuudha. Gosti mataa dhukkubbiin gara biraan migreen heedekii jedhama. Migreen heedekii jedhama. Inni kun dhukkubbii mataa hamaa ta'ee namoota muraasa qofa mudata. Dhukkubbiin isaas baay'ee hamaa fi kan hojiirraa nama hambisudha. Kun egaa mata dhukkubbii isa baay'ee cimaadha jechuudha. Inni migreen heedekii jedhamu kun. Mata dhukkubbii isaa armaan olirraa adda kan isa godhu, kan teenshin heedekii irraa adda isa godhu mallattoo biraa kan akka balaqqamsiisuu, haqqisiisuu, nyaata jibbisiisuu, sagalee jibbisiisuu, ijaan ifa ilaaluu dadhabuu fi kan kana fakkaatan dabalataan qaba. Kanatti adda isa godha. Kun baay'ee mata dhukkubbii cimaadha jechuudha. Yeroo tokko tokkos dhukkubbiin kun dhufuun isaa osoo hin jalqabiin dura mallattoolee akka ija ofitti balaqqeessa'uu, sararrawwan zigzaagii fakkaatan ija ofitti mul'achuu fi haasa'uu dadhabuu fi kanneen biroo agarsiisa. Mallattoo ta'e hanga ta'e dura fiil godhachuudha namoonni migreen heedekii qaban osoo mata dhukkubbiin sun isaan jalqabiin. Tasa dhufa osoo hin ta'in mallattoo hanga ta'e yeroo muraasaaf ni agarsiisa. Akkasumas balaqqamsiisuu, nyaata jibbisiisuu fi iji ifa ilaaluu dadhabuu, sagalee namaa jibbuu kan jirudha jechuudha yeroo migreen heedekii qaban.
Dhukkubbiin isaa daqiiqaawwan yookaan sa'aatii muraasaaf qofa kan turudha. Ofuma isaa kan deebi'ee badudha. Dhukkubbii kana kan namatti kaasan tokko garmalee yaadda'uu yookaan muddamuudha. Dhugaatii alkoolii hedduminaan dhuguu, beela'uuf dheebochuu, baay'ee rafuu yookaan hirriba dhabuu, marsaan laguu yeroo dhufu dubartoota biratti yeroo marsaan laguu dhufu wanti kun mudachuu danda'a. Sagalee garmalee ol ka'aa ta'e nama jeequ keessa turuu, ifa cimaa ilaaluu, waan foolii badaa qabu kan kana fakkaatan yoo funyaan namaatti dhufe namoota dhibee kanaan duraan qaban biratti wanta kana itti kaasa jechuudha. Mee furmaata migireena hedeekii ilaallu. Akkuma dhuunfaa keenyaatti waan nutti kaasu beeknee irraa fagaachuu qabna. Namoota tokko tokkotti sagalee gurguddaa kaasaa, namoota tokko tokkotti aarii kaasaa, namoota tokko tokkotti hirriba dhabuutti kaasaa. Isa kana adda baasanii namoonni maaltu akka migireena hedeekii isaanitti fidu adda baasanii furmaata barbaaduu qabu. Akkasumas akkuma suura irratti argaa jirtan kun migireena hedeekiin kun akka tension hedeekii duratti jedhe sana mataa guutuu miti kan inni involve godhu. Walakkaa mataadha, gar-tokkoo mataa. Hireeti kan inni nama dhukkubu jechuudha. Kophaa ofii daree ifa hin qabne keessa boqochuu. Yeroo hedduu namoonni akkasii daqiiqaa muraasa, daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokko keessatti waan isaan dhiisuuf daree ifa hin qabne, daree sagaleen keessa hin jirre keessa qofaa isaanii yoo rafan isaan dhiisa jechuudha. Yeroo kaan isaan dhiisa. Fooxaan cabbii yookaan bishaan baay'ee dilallaa'e marree naannoo mataan dhukkubu sanarra kaa'uu yookaan irratti qabuun akka furmaataatti ni gargaara. Akkasumas qorichoota akka ibuprofen, naproxen, acetaminophen, paracetamol kan jedhaman isaan kana fudhachuun hanga ta'e furmaata ta'uu danda'a. Kanneen kana yoo dhiisuu didee mana yaalaa deemanii qorichoota ogeeyyii fayyaan ajajaman tokko tokko fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo hojiirraa isaan jeeqa ta'e, hojiirraa isaan hambisee jireenya isaan irratti dhiibbaa isaan geesse qorichoota tokko tokko kan ittisan fudhachuun barbaachisaadha. Isaan kun immoo kan ogeessa fayyaadhaan ajajamanidha. Amitriptyline, toopiraameet, proopiraanool hedduudha isaanii. Isa kana ogeessa fayyaa nama sana ilaalee barreessaaf ajajaaf jechuudha. Inni sadaffaan kilaasterii hedeek jedhama. Kilaasterii hedeek inni jedhamu kun mata dhukkubbii naannoo ija keenyaa gam tokko bitaa yookaan mirgaa qofa kan dhukkubudha. Naannoo ijaa irratti kan baay'atudha jechuudha wanti kun yookaan bitaa yookaan mirgaadhaan. Gama dhukkubu sanaan ija keessa bishaan akka imimmaanii gad dhangalaasuu fi funyaan cufuudhaan adda ta'a kanneen kaanirra. Naannoo ijaa qofatti dhaga'ama. Naannoo sana ija keessa akka imimmaanii gad dhangala'aa akkasumas funyaan cufeeti waan akkasii fiil godha jechuudha. Kun egaa mata dhukkubbii kanneen armaan oliirraa adda isa taasisa. Dhukkubbiin isaa garmalee hamaa fi kanneen armaan olii lamaan kan caaludha. Inni kilaasterii hedeek jedhamu kun. Yoo jalqabu suuta jedhee osoo hin taane akka tasaa takkaatti akka abiddaa kan namarra bu'udha. Armaan olitti migireena hedeek kan jedhamu jalqaba mallattoolee adda addaa agarsiisa osoo mata dhukkubni jalqabiin. Inni kilaasterii hedeek jedhamu kun immoo tasasuma nam tokko taa'u yookaan osuma deemu tasa baay'ee isa dhukkubuu jalqaba. Akkasumas mata dhukkubbiin isaa baay'ee cimaadha kan dursee mallattoon agarsiisnedha jechuudha. Guyyaa keessa sa'aatii wal fakkaataa irratti namatti kan dhufuu fi yeroo tokko tokko hirriba keessaallee kan nama kaasudha. Kaleessa naannoo sa'a 8 yoo ta'e yeroo baay'ee naannoo sa'a sanaadha inni nama sanatti deddeebi'u. Namatti sa'a wal fakkaataa qaba jechuudha. Ka'umsi dhukkuba kanaa tasuma kan hin beekamnedha. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko qorannoon tokko tokko wanti kun sanyiidhaan kan abbaatii gara daa'imaatti yookaan haadhaa gara daa'imaatti darbudha jedhanii kan ibsan jiru. Dhukkuba kana fayyisuun yeroo hedduu hin danda'amu. Haa ta'u malee qoricha dhukkubbii hir'isan kan mana yaalaatii ogeessa fayyaadhaan barraa'an tokko tokko jiru. Isaan kana fudhachuudhaan furmaata argachuun ni danda'ama jechuudha. Isaan kun kanneen akka summii tiriptaan, veeraappaamiil, steerooyid hedduudha isaanii. Isaa kana ogeessa fayyaa ilaaleetu ajaja. Kana fudhatanii furmaata argachuun ni danda'ama. Akka waliigalaatti waa'ee mata dhukkubbii ani qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.